qoy kana ni jedhu hin leenji'anii dhufuu jedhan biyyarraa warroonni amma. Maal leenjisanii fiduu? Nyaara guuruu, xaqqasuu, nyaachuu. Yaa Rabbi kiyya warrootuma amma dhufaa jiru kanaan na ajaa'ibu jechuudha. Kaayyoon isaan dhufaniif kan biraa, kanasitti hojjetan kan biraa. Kana ni jedhu warroonni barsiisaa sun maaluma barsiisanii as ergaa jiru ijoollee. Ijoolleen kanas geesse dhugaa dubbachuudhaaf ana ajaa'ibu jechuudha. Sa'aatii kanatti sa'aatii suuraatti ka'uu, viidiyootti waraabuu akkasumas nyaara xaqqasuu miti silaa akka seeratti kan dhama'uu qaban. Kan as ga'e dhamaatiin isaanii kan biraa. Kana wansiniin jedhu obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoowwan kun na kofalchiisa. Yeroo tokko keessa darbee tokko fa'aa ijoolleen akka maraatu kana godhatu jechuudha. Ani qohi maal barsiisaa as ergaa jiruun jedhee ani gaafinatti dhume. Warrumti barsiisu sunu. Egaa nagaallee hin daganne ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoo kana akkuma jalqaba irratti argitanii waan ijoolleen tun gochaa jiran argaa jirtu jechuudha. Yeroo baay'ee madaamiin to'a mala natti jijjiirte. Hojii natti baay'istee, waamicha natti baay'istee, intarneeta na jalaa cuftee, akkasumas bilbila fayyadamuun hin danda'amu kutaa keetti malee naan jette jettanii warroonni dubbatan. Mi'a asirraa barumsa fudhadhaa. Mana madaamii dhufanii madaamii waayifaa kennitee fi tiktookii banatan. Madaamiin hin argitutti fakkaatee laata? Tiktookii jechuun dhugaan siniin jedha tiktookiin yoosuma jara biraan ga'a. Dhuguma sinitti jarri nun argu jettanii yaadina. Manni keessa hojjettanii kan manni keessa dhuftan manni bareedaan kuni manni sun sinitti bareedee akka barbaadanitti ta'uun jechuudha. Manni sun kan keechanii miti. Manichi kan keechanii miti. Keechatti sarraatinyaa hojjechuu dhuftan malee kan keechanii miti. Egaa sumarraan illee wanni jechuu barbaade jalqaba yeroo mana madaamii dhaqanii akka mataa kootti jechuudha. Akkan ofii kiyya jalqabatti tokko jedheetu bilbila qabachuuf kan akka jarri bilbila naa kennan dhama'aan turre jechuudha. Akkamittan afaan arabaa baradha. Akkamittan dubbachuu danda'a. Yeroo natti dubbatan akkamittan deebisuu danda'a jedhee naman gizee sinitti dharraa turedha jechuudha. Maaliif namni afaan hin beekne fi namni duudaan tokko waan ta'eef akkasitti jiraachaan ture jalqaba. Ani dhamaatiin kiyya yeroo sanitti yeroo gabaabaa afaan arabaa barachuu qofaan ture. Dhugumatti akkuma dhama'etti immoo ji'a meeqattan baradhe ani gaafa ji'a 2 xumuree 3 guutu afaan arabaa sirrittan dubbadha. Gaafa ji'a 4 fi 5 ani akkuma jaraatittan afaan arabaa sirritti naa galee jechuudha. Maaliif nan dhama'e barachuufan dhama'e kuni maalidha jedheen gaafadha. Yeroo isaan naa deebisan nan barreeffadha. Irra deebi'een qo'adha. Dhamaatiin koo akkas ture. Isattaan sudaan immoo hojii isaanii barachuu. Hojii isaanii siraatan barachuun dhamaa ture. Haala hojii isaanii, haala tartiiba isaanii, siraata akkaataa isaan na jaalataniinan akkaataa bakka jara wajjin simadhee jiraadhee kaayyoo manaa baay'isanii galmaan ga'uufan dhamaa ture jechuudha. Inni akkuma dhima immoo galanni waaqayyoof haa ta'u gaafa baatii jaha hojii isaaniitillee siraatan tokko jedhee xanaqqaqee hojjechuun eegale dhugaa gaafa ji'a guutu unkaan sidaatii miti nyaata isaanii qaxxalaxxa godhee naman hojjedhuun ture yaani. Maaragaa dhamaatiin kiyya bakka kaayyoon kiyya yeroo sanitti hojii barachuudha. Afaan barachuudha. Dubbachuudha. Haasa'uudha isaan wajjin akka hoolatitti jedheetu jedhee taa'uun barbaanne jechuudha. Siniif galee namni afaan hin beekne fi hoolaan tokko garaagarummaa hin qabu. Afaan hin beektu jechuun bakka jarrillee si tuffachaa deemu. Mana isaanii yeroo dheeraa waggaa tokko oduu afaan isaanii hin baratiin waggaa gaafa guutte bar tiyyatu ni misarraatenyaan tiyyatu nagamma afaan arabaan baranne jahanjoodha sin jedhu jechuudha afaan isaaniitiin. Ati suma sanuu hin beektu jechuudha. Jahanjoo sin jechuun gowwaa sin jechuun maal jechuudha beektu? Hadii gabiyya, hadii matta rabshay, hadii bakka akkas gaafa sin jedhan ati afaan san hin beektu yoo ta'e agamme kanaaf obboloota koo jalqaba irratti warroonni haaraa biyyarraa dhuftanii dhugaa dhiifama guddaa naa godhaati. TikTok irratti viidiyoo of waraabuu amma mee kan nyaara xaqqastu suffaa maal agarsiisa? Maal agarsiisa? Eenyutti xaqqasaarti? Jaalallee ishiitu tasirra jira moo maalumatti mee akkasitti nyaara ishii takkasti dhugaa rabbii miidiyaa uummataa ta'uu wallaalte uummata bar uummata miliyoona tama meeqanni
daawwatutti si argasu viidiyoo kee akkanatti goota kan nyaattu soo nyaata siraata nyaadhu kaameraadhaan hin dhiphatin dura nyaadhuti dhiqadhuuti kootu garan nyaata nyaachuutti hin dhama'in jechuudha. Nyaannu seera mataasaa qaba. Ndii maali gizee irra deddeebi'een arge kan nyaattu sanillee kaameraa irratti malee hin ta'u yoo nyaattis immoo siraata nyaadhu kaashii maaluma singoona ijoollee amma dhufaa jirtan sababii keechaniif jechuudha. Nuti duraa warroonni dura jalqabaa jirru madaaminti yaa nama natti dubbattee hin beektu jechuudha. Garuu amma natti dubbachuu jammarteetti maal jetti ijoolleen Itoophiyaa amma dhufaa jiran sirrii miti naan jetti jechuudha. In argu kaa sirriitti argaa oolu maal naan jedhu anaan bette inti maashallaa naan jetti dhugaa jaalattanii jibbitan inti maashallaa. Viidiyoo tiktook irratti si argee hin beeku si argullee ati baree maaragaan inni jettanaan jetti nan faarfadha jechuudhaan yeroo tiktookii koo argitanii yoon faarfadheen alatti waa tokko hin gadhiisu jechuudha. Mana namaatan jira kaa mana namaatan jira siraatan beeka tiktookii fi yuutuubiin immoo garagara yuutuubiilleen yeroo baay'een argitanii viidiyoo kiyya kutaa kiyyaan alatti hin hojjedhu jechuudha. Indee mana namaati kaa hin argu argiteerti yuutuubii kiyyallee jechuudha. Si jammar argitee maal naan jette kutaa keetti hojjedhu garuu mana koo waraabde taanaan anaabsitu wal dhaba naan jettee xiniqqaaqee natti himte jechuudha. Ishiin jedheen akkasumatti anan immoo kutaa kiyyatti dhufeen viidiyoo kiyya hojjedha jechuudha. Kana siniin jechuun viidiyoos yoo hojjettan mana gandaa keessa deemtanii hin waraabinaa. Manni keechanii miti. Bareeduu baate keechanii miti kan namaati. Ati hojjettee mana san qulqulleessitee maallaqa fudhachuu isaan immoo maallaqa sii kennuu malee keecha deemii waraabii jedhanii mana namaa namni sii eeyyame hin jiru jechuudha. Si jammar kanaaf ijoolleen amma dhuftanii baay'een keechan kanaan dura mucayyoon takka dhugaa keessa dabartee kutaa ishiitti waraabde jechuudha. Kutaa ishii algaa ishiitti irra teechee tiktook irratti poosti goote. Dhugaa madaamin argite warroonni viidiyoo san argitanii jiraatan namoota hedduu daawwate waan ishii goote jechuudha. Kuni mana keesseete mana kan koote akkamitti waraabdee too miidiyaa irratti gadhiisatte intala ajjeesuuf jechuudha itti kaanii jechuudha. Innaa kanaafuu warroonni dhuftanii kun kaan ta'aa kun uttaala takkafaa mucayyoon takka akka waan maraatta fayyaallee hin qabdi natti fakkaanne shiifaa jechuudha. Keecha dabartee gaafa saafaa keecha teechee gottatu tokko narri fadhe jechuudha. Deebitee dhuftee shaashii gamaa gamana hiiteet akka daa'imaatitti irra uttaalte. Mee maaluma nuun jedhu jarri kana yoo argani kaa maqaan nu badee dhugaa rabbii warroonni amma dhufaa jiran hundaa miti dhugaa tokko sirmaa sammuun isaanii sirrii kan hin hojjenne jira. Warroonni akkasii gara sammuu keechanitti deebi'aa filiisi. Yoo sammuun illee xiqqoo ishii kaasin tuqamu ta'e gara sammuu keechanitti deebi'aa. Warroonni akkas gootanii ijoollee taawwaniif rakkinatti taatan kaawwanitti rakkinna dhufa bara. Isin akkas taatu yookaan manni keechan firiidha haa jennu ishii. Warroota kaawwaniif immoo rakkootti fiddu. Viidiyoo kana gaafa argite tiyyas akkas taati jetti taanittis rakkoo fidda jechuudha. Sababii viidiyoo akkanaa arganiif madaamuun nuti cakkanaa jiru. Garaa nuti jabaachaa jiru. Dhugaan sinitti hima jechuudha. Kanaaf ijoolleen akkasii kaayyoon qabne waan manaa baataniif hin beekne as dhuftanii odoo kana gootanii viidiyoo kana makaraa argitanii madaamin odoo isin hin beekin tiikeetti isinitti murtee Itoophiyaa isin buuste odoo waan akka hin dalagatiin adaraa kecha warroonni akkasii of ilaalaa mul'ata keechan ilaalaa kaayyoo keechan ilaalaa ndee ishii ofii yaadina haa jennu ijoollee taawwaniif yaadaa jechuudha. Ijoollee hojjetachuu barbaadan ijoollee kaayyoo qaban akka madaamin bilbila irraa fuutu akka intarneeta irratti cufan hin godhinaa. Sababii keechaniif ijoolleen karattiin warraattu dhabdee jirti jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota kiyya dhugaa rabbii warroonni akkanaa kun sirriin godhaa hin jirtanii siniin jedha. Egaa viidiyoo kiyya immoo asumarraa nan goolaba. Mee wantaan ilaale sinis koomentii jalatti barreessa. Yoo ani badii qabaadhe ijoolleen tun badii qabaatte mee koomentii jalatti nu barreessaa siniin jechuu jaaladha. Waan baay'ee argaa jira waan ta'eef dhugaa rabbii siniin jedha kanumaafanii. Egaa viidiyoo kiyyaa asumarraa nan goolaba. Waan wajjin turtaniif galatooma. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa siniin jechuu jaalannaa. Baay baay.